fudhachuun kontiraata fudhatan jaartii gaafa jalqaba jaartii wayii kontiraata haashuu garmaammi haadha ijoollee afurillee taatu haasingilillee taatu wanna wayii fudhata kontiraata fudhata sun inshallah hojjattee silaani beektanii bira gaafa waa jaalane jenneetiin jenne akka jaldeessaatitti akka huddunu luqqaaf jaalanna mallaqa itti kennina ijaazaa itti huna kiraa manarraa kan fudhata lesanii makiinaadhaa itti baafna ofiyyuu lesanii hin qabdu bara lesanii jireenya kan qabne lesanii makiinaa manan nama baafti lesanii jireenya tan deetifuun qabdu bara hiqaamaan jireenyaatu si harkaa bade hiqaamaa jireenya baaftii fuute gaaf kan maal godhare amma deemee ituun hiqaamaa baaftee fi mitiire tuun lesanii makiinaa baastee fi mire amma asumaan deemee hante rabataatee ara asumaan deemee maal godhaa asumaan deemee ergatuun kana hundarraa geessitee kaate sargii ganama galgala dhaqan kana waan biraatiif hin dhaqanii bar icciitii warra dubaatuun bar sargii ganama galgala dhaqan kana waan biraatiif hin dhaqan baga araba taatee dhufte welcome push godhi mee live goolii kana push godha bibii kiyya push godhi asumaan deemte maal taati faaxee wayii bakka sargiititti arga jaartii namaallee taatu haa nama jalallee jiraattu noormaaliidha bartuu baay'ee kanatti wal jalaa fudhachuun noormaaliidha kilaasii irraa kilaasii kanirraa kilaasii kaanitti wal jalaa baafachuun rakkoon qabu akkuma gara laafoo mana kaatee deemee jalaa fudhatan san warri Dubaay bar cubbummaan gara laafoo utuu isaan hin dhiiftu bar mana kaayatee biraa deemee giseen biizaa biteetti deebu mana hin jirtu fudhatan mana keessa san keessayyuu beellamanii alatti waamanii buqqee dhayanii lafa buusanii oolanii ya rabbi ya tata ko dala beellamanii kootu gabba jedhanii yoo dhiira taate kootu jedhanii miskiin tijjiga yaada dhiiga kana ol dambala fakkaata mee maal jedhe namni kootu gabba yoo dhiira taate jedhanii fiigee dhaqe oo jedhanii buqqee dhayanii lafa buusan osoo uleen dhayan sun ka duuba kanatti surrii tanatti duuba kana oole qixxee tanatti oole gara laafoo nagaatti daganne iyyuu daganne waan profeesar jedhamu iyyuu daganne jechuudha gizee inni achii galu jaartiin mana hin jirtu fudhatan kutte jaartiin mana hin jirtu jaartiin garigariin illee bar dubartii garigarii illee jechuudha ta'a akkanatti jechuudha macureesii kan akkana addaan dhoosanii karaa gubbaan badhisanii barbeerri garigarii akkamitti isaaf jedhanii isiidhaaf jedhanii isa akkasitti buqqee isaa bashaq godhanii isiin mana baatee kutti hinduutu mana san keessatti balbala gaccufattee hinduutu haga gaafa inni gara bahee bahutti du'uu qabdi bar mana keessatti akkamitti isiidhaaf jedhanii haga sunda yaaliin sun hundi irra geggeeffame akka waraabessa akka sareetitti doorsifame akka bineensaatitti doorsifame akkamitti manaa baatee deemti miila kamiin illiinaa kamiin hinduutu jedhee bar akkasi dhayanii lafa buusanii oolan miskiinticha jechuudha akkasitti du'ee oole miskiintichi tarree bira tarree isaaniillee akkasitti dhiibne kunne bira akka rabbi beekutti jechuudha ama maal godha seetan ayyuubiin kun osoo ta'an haasaa gara ta'anitti taree jaartiin tun kilaasii kan galti jaartiin tun kilaasii kan galti jedhanii lachuuyyuu qabeenya qabdeedhaan waa mallaqa kana qabdeedhaan jirtu akka jedhanii maa jira lachuu mallaqa qabdi jedhan mallaqa qabdii amma hin fuudhee tuun amma mallaqa fixataa dhufte egaa harka isaa keessa galtee mallaqa fixataa dhufte amma tabiraan lammaffaa ni fuudheedhaan bakka argee fuudhee beella rabba haa beeku fuudhee jedhan talabbaadha. Inni abbaa qabeenyaa ta'e jidduu kana keessatti laaka abbaa qabeenyaa ta'e bar asii fuudhee jidduu kanatti abbaa qabeenyaa ta'e abbaa makiinaa ta'e abbaa sileeshinii abbaa kaansarii ta'e gitanii haftaamii ta'e bakka korra jechuudha feetan ta'a feetan deemaa tabiraa fuudha kaammallee ayyuubi kamii ayyuub qoyyala kana jira amma abbaa ol darbaanni nu eegaa achumaan jala gaseentanii laaltani. Abba agamma garuu waan himanne beerri takka hin himanne welcome abba abdallaa lubbuu yenee fiqir sila jaarsuma kennallee akka haqa isaa guutuun dhabne waa'ee warra Dubaay haasofna eessaan haqa jaarsa kenna jaarsaa guun osoo amma mana kana keessa waliin jiraanne jaarsi kiyya kan mana xallazu akka jaartiin mubaarak yaa siyaariitee Dubaay galchite ganama galgala Dubaay jette deemi achuma galeette ni bulaa dhaqee badee Dubaay gale
badee Dubaay ganama galgala waa'ee warra Dubaay haasofna eessaan haqa jaartii ta'e haqa jaarsa keenya iyyuu gunne jaarsuma keenya nattu eessaan haasof rarraa asin hin jedhu anini achuma rabbi jedhi maqaa kon kaasinaan jedha kunoo tokko amma ayyoom dubbadhe sila maqaa nama kana achuma maal godha isinitti fakkaatee ta'u ofiitii kunoo makiinaa bitate mana banate kun olaale kun ayub doktor ka jedhu kana jechuudha du'aa kaas ka jedhu nama hedduu du'aa kaase dhugama magama isa fakkaatu moo gaafate kun dubartii lama jaartii lama qaba lachuu aamin jettee keessa jira miskiinan jedha aamin jettee jiraatti lamana keessa tawakkaltu lillahi jettee jirti maal abbaa isii taatire tawakkaltu lillahi jettee gizee barbaadetti gara gizee barbaadaya jarri kun tawakkaltu lillahi tawakkalna dhani mana keessa jiraatan jedha waan akkana afaan afaa jira Dubaay hin keessa waan jaartii sadii fuudhaniif hin jiru bar taan irraa yoo birrii Dubaay qabattee irraa fuudhan taan irraa yoo 12 qabattee fuudhan taan irraa yoo tuun yoo manjafiqaa diidhaa fi kiraa manaa kan falte cancellation baaste walitti deebi'ee maal taare cancellation construction manager jedhama walitti deebi'ee jechuudha cancellation construction manager ta'a jechuudha asitti manager ta'a namichi kun dhufe lafumaa ka'ee dhufe rabbiin ol tallazee maal godha manager tigala gaaf ka warri kaawwaleen maal jedham boss warri dhiiraa ammoo boss jedhaniin jechuudha boss welcome boss bossa ta'a jechuudha boottiin dhufee bossa ta'a haadha alam Dubaay haala ta'uu Dubaay itti jira ta duraanii kutte waggaa sadi dura waggaa afur dura kontiraataa fudhatan kutte amma dhufanii maal ta'an boss warri dhiiraa boss jedhama oduu sitti buusee qallalee oduu natti buusee halkan garana dawalee oduu guudhaa bulaa guyyaa asirra taa'ee haasaya arbaaba jedhanii arbaaba boos illee tokko mabar abbaan Abdallaa illee barate abbaan Abdallaa kun illee osoo Dubaay dhaqee haatumaan oolu bar wallaahi ni hata osoo Dubaay dhaqee moo abbaan Abdallaa ni hata mallee ni hatallee osoo Dubaay dhaqee tanan amana Dubaay gaseenaan inni illee ni hata mallee amma Mubaarak bar hatuuf dhaqee cinaa hatamee jechuudha hatuudhaaf dhaqee ofiyyuu hatamee amma Mubaarak keeriif dhaqee seetaan Mubaarak illee waa dhayuuf dhaqe amma kun erga marqa nyaate marqa sanii waa afaan cuqqaalanna fakkaate gaafa warra Dubaay waa'ee warra Dubaay dubbatan Mubaarak kun jedha kun gaafa waa'ee warra Dubaay dubbatan hidhii kanatu iyyuu arraba kanatu iyyuu walidha waa'ee warra Dubaay gaafa dubbatan mee Mubaarak gaafa Dubaay seenee waa'ee warra Dubaay dubbate argitanii kakara asitti taa'ee kun makiina poolisii kanatti banee wiik irra godhu amma kun adabatee taa'ee construction yookaan station banatee nansin kaampaanii banatee dhanii adabatee taa'aa jira kun marqi gaafa duraa nyaate suni afaan isaanii laxxafamee jechuudha du'ee badda malee hin dubbatamu waa'ee warra Dubaay afara bilaa nyaata malee kun amma birri ufiitu kaleessa akkaawuntii as kennadhu birri tantee irra sii galchina innaan dide jedhan mallaqa ofii nama biraa qabu iyyuu akkaawuntii kiyya kanarra naa galchi jedhanii bar Dubaayin keessa nama kennachuu hin dandeessu bar mallaqma nama biraa qabdu iyyuu akkaawuntii nama kennite irra naa galchi jechuu hin dandeettu jedhan maaliif biyya akkam where is freedom tana taanaan koyeetiin tiyya naa ajjeeftu koyeetiin tiyya naa ajjeeftu tana taanaan meeti freedomiin eessa jira freedomiin tana taanaan koyeetiin tiyya naa ajjeeftu wallaahi hillimna gootee koyeetiin tiyya naa ajjeeftu kana taanaan koonistiraashiniin hin jiru kaansileeshiniin hin jiru adabattee teetta adabattee naga keetiin jechuudha adabattee naga keetiin si fuudhuu jedha deem hoola mala Dubaay jira na fakkaate qoymee gad harkisee laala qalamii manaa laalaa qoy nama Dubaay hin jiru fakkaatu ka biyyeen itti dhoofte ta'u ofiitiif guyyuu Dubaay hin jiru ka Dubaay jiru ni beeksisaa bar sanuyyuu waa ija jabaatan jenna bar fagaggi godhanii as keessa dhufanii haasayan jedhanii kun akkanatti abbaan dubbii kunillee amma waadhaa amma jala kana taa'e kolfa yaa rabbii kiyyaati isallee amma waadhaa gaaf kan fuudhanii fidan anammaa jechuudha gaafa nasrii anolee harkisanii fidanii takka jedha
gaafa amaan kaargoo harkisanii fidan lama jedha gaafa abu muraadiin harkisanii fidan sadii jedha gaafa yuuzariidhaan ciisee taa'e ilaala koomenti takkaillee kennadhu yaada takkaillee kennadhu maaltu jira Dubaay keessa bar maaltu jira gaafa kanneen harkisanii fidan an ciiseetumaan kolfa bakka ciiseetumaan waan biraa waan dubbata tokko jiru amma deen gadda nasri aanolee kaameraa waraabuu dhogganii inni asiin laayivii taa'ee kaameraa waraabuu dhogganii hattuu jedhanii barreessan kaameraa dhiisee as garagalee rabbumaaf rasuulii jedhaati jala kanatti hattuu jettaniin barreessinaa asii bayaati warra isin waa jedha jalatti deema koomentii barreessaadha amma kun warri Dubaay hundi wargisee viidiyoo waraabatu koomentii hidhataa bar koomentii hidhata nama jaarsaa jaartii dheengadda wal fuudhan sun faati eenyu sila eenyu maqaan isii abdiidhaaf eenyu maqaan jaarsaa jaartii isaanii eenyu maqaan isii takunoo hijaabni rambuun isan binti isii sun faati haqa namaa nyaatti waan namaa fuutii dhiisii ani bishaanuu liqii dudduun seewwan sooyyee miti riskoodha riskii amma kun koomentii viidiyoo hidhataniiti koomentii hidhatanii viidiyoo waraaban maali azaabni kun dawwalu eegala halo wayyee waalaikum salaam alhamdulillah Anda wale seguir Adam خلاص سيدة ولا أنا أبصش أيوة ورا دبي إيسان دستمك إيه هاسو مكين إيسان فتن إيسان كان فتن ini ko mujatti qara bira kaaniitiin jedhan jaarsi dhufee jedhan jaarsi yoomiyyaadhaa dhufee jedhan qara mujatti wayititu nama lama mana keessa galan tuun jaarsa yoomiyyaa fidatte jedhan jaarsa yoomiyyaa fidatte jaarsi kiyyaadha dhufaa jira mala lalladhu jette mee maal jettan amma sirasitti jaarsa yoomiyyaati dhufaa jira mala lalladhu bakka ciisuun qabu jaarsi kiyyaa marfal fita wallahi dhuga mama nama lama mana taka keessa galan nama lama mana taka keessa galan jaarsi kiyya dhufaa jira mala lalladhu jette ala baafte
ulfaate wallahi billahi joggarra nu gubate tayyibaan tuni leen kolfiti tayyibaati waa konistiraashin hin baranne ati hadaa isii wannoo gurgurti hadaa kireemii mudhii guddisu harriin kiraa dhumatte mujo harriin kiraa ittee deene wanna yettaati mi amma isa dawwalaanmi garreen dawwalu gara Ati abra dhaggeeni Fatihaan otan. Hello. Asii miti bar biyya kana miti. Hello wa alaikum salam. Achuma bahee sida. Osuma jira jiru sida walu jira bar silkii birootiin sida walu jira. Akkam jirti? Jira wallahi.
rakkoof chigiri garaan gubate guys. Idimee dheertuu jiraatan jirru bifa kanaan. Nante warri Dubai keessaa jechuudha hojii wannoo argaa hojii nama hiqaamaa qabu warri beektan mina dubbisaa keessaa asmalu hojii nama hiqaamaa qabu jechuudha nama hiqaamaa qabu hojii bareedaa namni qabdan na dubbisaa mi baallaa na dubbisii nama amantummaa qabdan ati yeroo birrii correction maali takara connection maali ni birri connection takatanya tan takka jira birrati san kalam gootanii gaatanii warra miliko waan intaane na dubbisa baalla nama fira kiyyaa witi turakkate warri Dubai keessa hojii suuqaalee namni qabda yoo jiraattan family kiyya waan ta'eef ani irratti ni jajjabeessaan hojii sanillee ani irratti ni jajjabeessaani hojii suuqaalee warri qabda yoo jiraattan jechuudha. Beeksisallee ta'ee waa hundayyuu ta'ee jechuudha. Kanaaf warri qabda yoo jiraattan na dubbisaa. Hola Haadha sibira yoo jaartiin jiraatte jaartii tante guyyaa lama irraa keessatti buluun dandeettu ati naganni hojii argatuuf. Guyyaa lama irraa keessatti buluun dandeettu jaartii tante maa ibidda wayititti qabate moo waggaa sadii maa afur waliin jirta jaartii. Naa kosa keenaa ergii. Ati eenyu qoy dura ol bahime si Jamil wannoo kan kee hidhaadha eenyu ati birrii fi miti obboleessa kiyyaati ati eenyu ati ol si baasa jedheetiin wannoo kan kee hin hojjetu ol si baasa jedhee keetu hidhaadha laakiyya akkamitti kiyya hidhaadha ol si galchadhe abba Abdallaa nama alfiitiif ka jedhu kana mee ol harkisime alfiitiif nama jedhu kana ol harkisi maaf hidhaadha kiyya namni takka si galchuu hin danda'u. Salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Folon ki yo anti kota efini na sensisuu dida yenna bani. Negami wan fi? Naga alhamdulillah kala tarafi.